akkam jirtan nagaa fayyaadha hordoftoonni maatii chaanaalii Astaayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan isin nageessichaa viidiyoo gabaabaa tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Viidiyoon keenyas onlaayinii irratti karaa salphaa ta'een viidiyoo akka barbaadanitti bilbila keessaniif fayyadamuun edit godhachuun ni danda'ama. Yoo akkas hin taanes aappii gabbuufattee karuma salphaa ta'een viidiyoo akka barbaadetti edit godhachuun ni danda'ama. Viidiyoo tokkoon qabadhee dhiyaadhee jira. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan hundinuu Astaayituu subscribe godhachuun akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira gahuuf all notification irra godhadhaa. Kallattumaan gara viidiyootti isin seenaa. Aappiin Canva jiru kun akkaawuntii iimeeliitiin banama. Akkaawuntii iimeeliitiin erga banatteen boodatti waa hedduu irratti hojjetta. Viidiyoo tokko waa'ee Canva isa jiru kana ammaan duratti hojjedheetiin ture. Aappiin kun hedduu akka malee bareeda. Loogoo akkasumas banara akkasumallee watermarkii viidiyoodhaa waan barbaadan subscription butonii YouTube chaanaalii keessaniitiif hedduu barbaachisaa hedduu bareeda akka barbaadanii kan edit ittiin godhatanii isa karaa lamaan argachuu dandeessanii karaan tokko akka aappiitti Play Store keessa seentanii gabbuufachuu ni dandeessanii kan aappeettanii karaa salphaa ta'een Play Store mara seentanii yoo kan beektanii itti barreessitan isiniif dhufaa kallattumaan install godhachuudhaan gabbuufattanii jechuudha. Ammaan dura waan hin buusee jiruuf akkana naan jedha. Karaan lamaffaan isatti hirkattan immoo warreen Chrome keessaan fayyadamuu dandeessan Chrome bantaniituma kan beektanii itti barreessanii onlaayinii irratti akka barbaadanitti osoo aappii gabbuuftanii bilbila keessanii hin rakkisin karaa salphaa ta'een onlaayinii irra edit godhatanii viidiyoo daawunlood gootanii achiin booda upload godhuu ni danda'ama jechuudha. Saniifuu akkamitti akka viidiyoo edit ittiin gootan onlaayinii irrattis ta'e aappiidhaan karaa salphaa ta'een isin agarsiisa. Kallattumaan inni hordofaa hin jira. Erga akkana bantaniin booda maal gootanii new tab gootan. New tabii banuudhaan kan beektaniituma banattanii seentanii jechuudha. Kan beektanii itti barreessitan haruma salphaan isinii fida. Haruma salphaan isinii fida onlaayinii irratti osoo bilbila keessan erga dimbusin karaa salphaa ta'een firiilii diizaayina barbaadanitti watermarkii akkasumas waan barbaadan isa kanaan hojjechuu ni dandeessan onlaayinii irratti. Yoo onlaayinii hin barbaanne immoo gabbuuftaniitis ni danda'ama jechuudha. Amma kan jalqabaa onlaayinii irratti karaa salphaa ta'een akkamitti akka diizaayin watermarkii loogoo akkasumas viidiyoo watermarkii garaagaraatii fi viidiyoo garaagaraa edit itti gootanii isin agarsiisaa jechuudha. Jalqaba erga kana bantanii booda maal gootanii register waan jettu kanarra buutanii register ta'uun dirqama ta'a. Erga register taatan booda kan ittiin hojjettanii jechuudha. Saniifuu register ta'uun hedduu dirqama. Yoo register hin taane firiilii isa argachuu hin dandeessan waan ta'eef jechuudha. Saniifuu an amma iimeela tokkooniin register godha. Iimeelii tokkoon erga register godhe booda karaa salphaa ta'een iimeeluma kanaan naa seena. Viidiyoo akka kompiitaraattis akka bilbilaattis kan barbaadetti edit godhuu ni danda'a jechuudha. Onlaayinii irratti osoo aappiitti hin fayyadamin aappii gabbuutti osoo hin fayyadamin jechuudha. Akkasii karaa salphaa ta'een onlaayinii irrattis ta'e aappii gabbuufachuun kan aappii kana fayyadamuun hedduu bareedaadha jechuudha. Mee ina rakkoo konneeshinarra akkanatti turu. Saniifuu eeguun dirqama ta'a. Erga kana isinii badeen booda maal gootanii isa kana asirratti ammaaf yoo kana banuu baates isteeppii itti aanu irratti register ta'uu isaasiif hima bantee itti fayyadamuu dandeessa. Erga isin booda maal gootaa akka aappii gabbuuftanii jirtan immoo kan isa jiru kana install erga gootaniin booda akkana bantanii isa kana ammaan dura register godheetiin jira karaa salphaa ta'een. Register ergaan godhee boodatti viidiyoos footoos waan hin barbaade irratti edit godhuu ni danda'a. Bifa kompiitaraattis ta'e bifa bilbilaatti akkamitti edit akka goonu walumaan ilaallaa jechuudha. Maal goonaa lafa. Erga kana seentaniin boodatti konneeshinaatu Itoophiyaa keessa nama rakkisaa jira yeroo baay'eedha. Tokko konneeshinaatu raayee kanatti turuu mala. Erga kana seentaniin booda maal gootaa diizaayin adda addaa diispilay isin godha bifa bilbilaattis ta'e bifa kompiitaraatti amma nu banee haruma salphaa ta'een watermarkii diizaayina feesbuukaaf instaagiraamaaf akkasumas tiwutaraaf yuutuubii fi tiiktookiif illee viidiyoo barbaadan bifa barbaadanitti edit ittiin godhachuu dandeessanii jechuudha. Amma erga kana bantaniin booda maal gootanii amma fakkeenyaaf viidiyoo bifa bilbilaattiin edit godhachuu barbaade waan ta'eef maaliin godhaa as keessaan seena.
use this design jedha. Garuu isin dizaayina barbaadan filattanii seenuu dandeessanii an amma kanaan barbaade yoo ta'e maaliif viidiyoon bilbila kiyyarra riikard godhee qabu hallatumaaniin as fidadha. Ergaan fidadhee booda subscription butanii ta'e waan hin barbaade itti hidhadhee edit godhuu danda'a jechuudha karaa salphaan karaan barbaadetti. Garuu dizaayina mataa keessaniitiin godhachuudhaaf ni dandeessan filattanii baakiidhaan deebitanii. Dizaayinni bilbilaa kun kan Samsung jira, kan Huawei jira, kan Apple jira, kan barbaadanii jijjiiruudhaan edit godhachuu ni dandeessan. Amma kanatti duwwaa siifidhaa jalqaba olii soofuu ni dandeessa, gadii soofuu ni dandeessa kanatti. Ergasiin booda maaliif viidiyoo waraabdanii qabdan immoo eessan aad gootan ni dhuftanii jechuudha bakka tana aad mallattoo itti fanan viidiyoo upload gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf an dizaayinotaan as keessaa dizaayinaan barbaadin edit godhachuu danda'a. Kanatti illee jijjiirrachuu danda'a jechuudha. Irratti kilik godhee isa kanarratti. Saniifuu ergaan upload godhachuudhaaf viidiyoo waraabdanii as keessaa qabdan maal gootanii ni dhuftan gama jalaa kanarra waan upload jettuutu jira. Upload isa jettu kanarra kilik gootanii jechuudha. Jalqaba gaa waan tokko edit godhuudhaaf dirqama waa record godhuun dirqama ta'a. Saniifuu erga record gootan boodatti kan as dhuftanii upload jettanii iddoo upload jettu kanaan erga dura dizaayina barbaadan select gootan ergasiin booda upload iddoo turre dhuftanii jechuudha. Upload iddoo turre dhuftan erga dizaayina barbaadan filattan booda upload iddoo turre dhuftanii upload erga isaa gootan galaarii keessa isin geessa bifu upload file sinja image godhuu dandeessa, video audio godhuu dandeessa. Saniifuu viidiyoon godhuu barbaadatan viidiyoon upload godhu. Viidiyoon barbaadatan ergaan upload godhee boodatti as keessatti subscription butanis ta'e waan hin barbaade aad godhuudhaan editing godhaa jechuudha karaa salphaa ta'een akkaan barbaadetti. Saniifuu aappiin kun hedduu bareedaa waan ta'eef buuftanii irratti illee shaakalaa waan barbaadan ni bartanii. Anillee akkasumatti haariyaan ture waa hedduun shaakalee irra bare waan yeroo nu geenyeef malee waa hedduun isin agarsiisan ture akkamitti akka upload godhan akkasumattis akkamitti akka edit godhan. Saniifuu karaa salphaa ta'een aappii Canva jedhamu kana buufatanii fayyadamuu isiniif hedduu bareedaan isin ga'a. Kanu xiqqoo bilbilaa biizii na jalaa ta'e fi malee waa hedduun edit godhee isin agarsiisan ture. Karaa salphaa ta'een online irratti ta'e offline irratti aappii buufatanii aappii Canva jedhamu fayyadamuudhaan viidiyoo keessan akka barbaadanii bilbila keessaniin edit godhadhaan jaa. Irraa viidiyoon keenya kanuma egaa hanga yeroo itti wal deebinutti nagayaan turaa yeroo gaarii.